meeshaalee Aminaa Nageellee Arsii ji'oota jahaaf nu bira ture meeshaa babbareedaa jiddu galeessa ta'e baay'ee guddallee miti xiqqaallee miti fakkeenyaaf qoomsaatiin xiqqaan jalqabaaf yookiin jiddu galeessi baasnee hojjannee isa kana jechuudha. Akkuma sitti argitan meeshaa mana guutuu qabdi, meeshaa manaallee naguraan qabdi. Kun risiidha baay'ee bareedaa asirra diizaayinii adda addaa diikooraa kaa'uu dandeetti, wantoota dibataa kaa'uu dandeetti. Akkasuma ammoo tuyyuu qirxii onneetiin kan hojjetamedha. Akkuma asitti argitan madardaraa lama qaba. Tokko asitti gubbarratti tokkollee asitti. Sadaffaan isa kana isiniin jedha, afuraffaallee isa kana hedduu kan miidhaguu fi kan bareedu. Teessoon isaa ammoo tuyyuu kalarii ispoonjii yookiin kalarii soofaa qabdi, soofaa isiitiin kan hojjetamedha. Hedduu kan miidhagu. Akkuma asitti argitan kana jechuun itti aansuun kan isiin qabdu saaxinii uffata dhaabbataa yookiin dulaaba. Meetira hayaa jechuun isa kana yookiin meetira tokkoo fi 20 jechuun isa kana hanga maga guddatuu fi akkam akka jiddu galeessa ta'e akka hubattan barbaada. Tokkoffaa irratti kunuu asitti kan ittiin cufamudha. Hundi keessanuu ni beeytanii as keessatti galaa ni qollofama argitanii. Akkuma asitti argitan kana gubbaa kanarratti kan itti fannifamee jechuudha argitanii. Kan itti fannifamu uffanni itti fannifamu itti aansuun ammoo tuyyuu asitti illee kan uffata caccabsanii kaanii uffata baay'ee fuudhuu danda'a jechuudha. Isinii galee hedduu qusata. Namootiin tokko waan ifa hin ta'iniiftu jira. Akkuma asitti argitan dhiira kun balballi kun balballa sadii hin qabu balballa sadaffaa madardaraan yeroo hedduu qoomsaatiin bakka hedduu dalagamu madardaraa xixiqqaa akkanaatiin kan bu'uu fi gubbarraa haga jalaa kan fannooti. Madardaraan akkanaa kun uffata hedduu namaa fuudha jechuudha. Madardaraan kun fakkeenyaaf isa kana sadii ta'uu danda'a tokkichi isaa isiniif jedhamu sirriitti hubattan jedhee yaada. Akkasuma ammoo tuyyuu kiisii qaba. Isinii galee kiisii lama qaba kunoo. Haala bareedaa ta'een jechuudha. Kalarii qalamii barbaadan jijjiirtanii dibuullee dandeettanii. Ammaaf ammoo diizaayiniin isaa kana fakkaata. Itti aansuun meeshaan isin qabdu algaadha. Algaaleen baay'ee bareedaa ta'e meetira hayaa yookiin meetira tokkoo fi saantii 20 jechuudha. Komidiinota akka qaba. Komidiinollee hedduu bareedduu kan namatti tolu. Meeshaalee kana akkuma isin asitti argitan meeshaa jajjaba ta'ee fi muuyini algaa saantii meeqa haga furdatu akka sirriitti argitan kaameraamaanii kiyyaa akka isin argisiisu barbaada. Kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee furdaadha jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaala komidiinoo kana argitanii komidiinoo kanaan irra ba'ee hagan irra dhaabbattee ija keessaniin arguu dandeetta. Akka gabayaa osoo ta'e akkanaa miti. Kun hundi isaa tuyyuu isa oriijinaalaa garuu viidiyoon nama sobuu danda'a. Akkasuma ammoo tuyyuu kuni sibiila algaati. Gubbaraan ammoo chukkudii kanama algaan diizaayinii kana hedduu miidhagaadha. Itti aansuun meeshaan isiin qabdu soofaadha. Soofaa baay'ee bareedaa ta'ee fi itti boqochuu dandeettu. Rabbiin nagaan isii galchee itti haa boqochiisu. Soofaa kana hedduu jaaladhe. Anillee gaafa rabbi mana na badhise bitachuun kiyya hin oolu. Araawwan hasaaf qayyiroo labbati. Akkuma asitti argitan kana namootiin jechuudha. Jireenya keessan ittiin gammadanii bareedanii hara galfattanii jiraachuu dandeettan kottaan biraa umurazaan oroo isiniin ta'e yookiin zurreedha. Haaluma kanaan jechuun soofaa hedduu miidhagaa ta'e kana bareedaa ta'e carqiin isaa gabbuu fi furdaa ta'e diizaayiniin isaa diizaayinii ammayyaa yookiin ammoo isa faashina ta'e carqii kana ilaalaa fakkeenyaaf argitanii carqii isaa kana akka argitan barbaada. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Carqiin kun soofaaf hedduu filatamaadha. Akkasumas kalariin kun adii isinii fakkaachuu danda'a. Garuu adii miti. Maali jennaaniin baay'ee xurii kan danda'uu fi kalarii gara israasii yookiin ammoo rasaasii dabuudha. Rasaasii miti baay'ee ifaadha jechuudha. Kalarii sirriitti xuruu danda'u. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa soofaan kun teebilii wajjin ba'e. Teebiliin kun haala bareedaa ta'e qajeelee hin dhaabanne isinii galaa jiraan margarra ala jira. Argitanii qajeelee hin dhaabanne kun maashaallah tabaarakallaa. Haala amma argitan kana asiin ammoo kiisii qaba. Qabanni ittiin godhamne amma kan itti godhamu kiisii qaba. As banamaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin meeshaalee akkanaa barbaadan soofaa ta'ee akkasuma ammoo tuyyuu majlisaa wabiyyaa ta'ee meeshaa asitti argitan kutaa hirribaatu jira. Akkasuma immoo kan saalonaa soofaa kana wajjin maaltu jira yoo jettani kunooti koornarii jira. Koornariitu jira. Ajaja keessaniin hojjetama. Namootiin hedduun wanni isaan jedhutu jira.
namootiin hedduun jechuudha yeroo hedduu maal jettanii tokkoffaa irratti iskiriinshoot gootanii ergitanii lammaffaa irratti yoo akkasitti isinii baasanii keessi isaa kun mastaawotii naa haa ta'u yoo jettan nu mastaawotii godhuun nutti ulfaatu mastaawotii isiniif ta'a isiniif galee yoo ammootuyyuu muka naa haa ta'u jettan mastaawotii caala namootiin hedduu jabinaaf mukatu caala garuu koornariin mastaawotiin hin bareeddi akkuma argitan asitti keessatti ifaa qabdii alawwaa waraabaa jiruu fi ampuulii of keessaa qabdi ni ifa jechuudha. Meeshaalee babbareedaa qofa kaa'uuf isin fayyada. Namootiin ammoo meeshaa baay'ee kaa'achuu barbaadan koornariin kuni guddaa yoo ta'e muka yoo ta'e irra isinii bareeda muka galchitanii meeshaa babbareedaa adda addaa kaa'uu dandeettanii. Kanaaf kunoo koornariin kun akkana jirti jalli isiillee koornarii jiddu galeetti taatee fi akkasuma ammoo balballi ammoo salphamatti balbala nama waamama garuu hedduu bareedduu fi jabduudha. Kuno asillee mastaawotii qabdi baay'ee miidhagduudha akkasuma ammoo asillee mastaawotii qabdi hedduu miidhagdi baay'ee bareeddi gabaabumatti guddoodha jechuudha xiqqoo inni jedhamu hin jiru koornariin yeroo ammaa kana meeshaa kaa'uuf faashina akka isin beektan san kontirool biffee guddicha sana osoo hin tahin koornariin guddaa odoon koornariin akkana saalona kaa'uuf namootiin amma yeroo tokko meeshaa burcuqqoo dhugaatii juusii akkasuma ammoo burcuqqoo waancaa adda addaatii abaaboo adda addaa waan babbareeda meeshaa aadaa qofa keessa kaa'anii kan achi soofaa bira inshallah wa ta'ala bakka kana kaattuu isiniin jedha obboleettii keessan Aaminaa Nageellee rabbiin nagaa alitti si agalchu akkasuma ammoo amma fe'uuf baasuuf deemaa jirra meeshaan isiin qabdu meeshaa manaa baay'ee qabdi istoofii dhaabbataan qabdi koonfortii algaan qabdi akkasuma ammoo koonfortii algaa lama qabdi jechuudha kan ajajaan hojjetame akkasuma ammoo kan gabaa irraa bitamu akkasuma ammoo firaashaa yeroo tokko buna danfisu irra taa'u jettee carqii waliin firaasha tokkollee carqii sadii fi carqii firaashaa tokko firaasii sadii fi akkasuma ammoo firaasha tokko dhiifa mana of kolchaa qabdii isiniin jedha meeshaa mana keessaa kan kontiroolii kana keessa guutattu hunda isaa qabdi jechuudha jira. Kanaaf hordoftoota fi tajaajiltoota kiyyaa masoobii qabdii kan daabboo kan buddeenaa kan qabdii saafa uffataa qabdii saafa ittiin kan qabdii kallichii qabdii kan buddeenaa kan daabboo maankaa qabdii burcuqqoo siiniifannoo qabdii wanni isheen qabdu hin jiru meeshaan ammaaf meeshaa furniicharaa yookiin ammoo meeshaa mukaa qofa waraabaa jira oduu gammachiisaallee yeroo gabaabaa keessatti qabadhee isinii dhufa hanga xumura viidiyoo kanaatti sabiskiraayib laayikuudha jecha akkuma sitti argitanitti haga dalaganii jedhe ji'a jaha turee jira garuu ammoo jechuudha ammaatu gatiin isaa tokkoon dabalee jira jechuudha. Kunis dabalee jira kunis dabalee jira kunis dabalee jira kunillee dabalee jira namni tokko yoo argee jedhe akkanumatti maashii si'a yookiin immoo dhagama si'a dhagamaa miti ati akka barbaaddetti walirra dhaggamachuu dandeessa si galaa jiraa miti kan barbaade diizaayinii ta'e yoo argite walirra dhagni si ta'uu dandeenya Aaminaa rabbii nagaa anis gachi keessaa jiraachuu kun asumaan ollaala diinutti ishee jira jechuudha roomni kalaa'ee jira dafee makiinaan akka dhufu abdii qabna namootiin hedduun makiinaa maatiitti fidee dhufa jettanii haala kana adii keessanii dhaabanii min oolchina akkasuma meeshaa keessanitti itti jala rooba asii meeshaan kun fe'amee achi booda meeshaan mana waan gara biraatti fe'amu sa'aatiin jalaa deema isiniin jedha laayik sheer sabiskiraayib gochuun viidiyoo kiyya hanga xumuraatitti waliin turaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa fayyaan faaya isin jaaladha meeshaa fayyaa gaarii siif haa ta'u.